garba kee dagaatte rabbileen sodaanne cubbuun irra tolte waan garaan kee adeegooti. Ansobeesin jalaan jedhu bardhugaa sansitti maadaafan natiin kaasin gocha keessan bardursee natti odeesse namni. Barnatuur manna geenye banamiidhaaf bakka laadhuufan Kunsanii kanan balleesse keessa koo gubarra caalaawwanni Garaa garaatu beeka saliidhatti jedheenka obsuun danda'u beeka bareedatti jedheenka duraafis rabbi Maantu maaluma taatee turti? Bilbilan kaastu maalumaaf turte har'eessuma deete. Bilbilas maalumaaf hin kaamu. Hanga sa'aa kana guutuu ala turte maaloo gochuu deemte? Sihi dhuftee? Maali gasalam tale nu jalan ta kabal tumara gar. Maali fuulli kee? Maal ta'e fuulli kiyya? Suma moo nama biraati? Eenyu? Maali nama biraati kana dhufe anu maka. Maali moo laalte? Jaartii ta'e duuba kan ture? Ta biraa turte? Wayi rabbi ta'e desi yaa godhu bira. Ifi fuudha qabeetiin fuuna. Fuula jijjiirraa jedhamu? Fuula maal jijjiirraa? Eessa oolteeru? Mana koofeeraa dhaqeetiin jira. Fuula kee eessa goote ka duraanii? Akkamiin godhe fuulli kiyya maal ta'e kanuma duraanii jira? Fuulli kan kikaadhaa ka biraati. Sakalee dheengadda duraanaa waliin ture ka biraati. Jaartii matii yemmuu na biraati. Arra fuula koofeera dhaqeetiin waa hedduu dibadhee kan itti bareechee dhufeen bareedne irra duraanii irra bareedduu keetiin ture waan ta'eef. Akka seedaanii bareedee jiru. Waan fakkaattu bara soofa argite. Waayee daawwitiif laala. Ilaalin atuu rifatteetiin daawwitii caccabsita. Anka jedhu eessatti waan akkanaa kana akkatti keessa seentee dhufte moo? Namatti ganna qabu. Maaluma akkanti godhe? Maatu kana ijoolletti maaliif walii wacaa walitti jiraa hundaa siin jeeqani? Dhaqee naannoo hawaasaa irra walii wacan kan. Maal su galchee laata? Haa akkamitti ollaa keenya kanatti akkanatti waceetiin maal taata namni namaan jedhu namni yaada namni yoo namni waa rakkate nama gaafata isaan osoo nu wanyee isaan nu gaafata ollaa biraa qabna dhaqee laala mana. Doolaara 50 baasee doolaara 50. Siifadhee dhufe waan agartu kana. Doolaara 50 ofirra gannisee dhufeetta? Eenyu akkanis godhe? Eenyu kana na godhe mana koofeeraa dhaqee naa dalagan kaa. Fuula akkattiin bareedu arra. Mana koofeeraa rifeensa bakka itti dalagan? Bakka rifeensaa fi waa hedduu fuulaas waa hundatti dalagan dhaqeetiin doolaara 50 kafalee akkasitti dalagadhee. Doolaara 50 akkana godhee? Booda buqqistee keettamu? Waan dhiqattee sirraa ba'umu? Maali kun? Wayi ati maal taate isaarra maali gaafiin akkana? Harcee fi zayitiin akkasii laaqatu hundi maali jedhaa? Harcee fi zayitii maali? Harceen addaatti ni mul'atu. Waan akka booraa kunii fi diimaa kun fakkaatu zayitii fakkaata. Waan barbaree faalloo of keessaa qaba. Distii waxii itti dalagan keessa si waasa moo akkamis godhan doolaara 50 fitti? Ati illee amma jaarsattee tumaan na bira mataa qorii gootatin jettee tumaan na bira teettee mataa dhaabdee osoo jaarsa akka nama jaarsa na bira teettee. Maal ta'a? Kun jaarti sa'eetii deemteeti doolaara 50 baaftee. Makeup check-up yeroo fuula si dibattee addeeffattee bareeffattee deemte. Ati guyyuu baasiriin birrii kudhan inni bituu malee waan biraan beektu. Mee fuula kee kan ilaali quuncee kowwaataa biyyaa fakkaate ati maaliif biyyaa nagdee kana baatitti waan dhalaaleen guyyuu dibatti sana guyyaa takkitti illee dibadhee beeku maaliif naa billee si jeemaa qadhistee na laabta. Kamiin baan? Waan jaartii si dibattu san asiin bulee asiin gurraacha kunniin adii kun diimaa jalli gurraacha ammas kana guutuu akkana akkasitti maaliif na hedduu bureessinee maaliif kana baatiin nan babbareechinee hin jaala. Isiin akkasitti buburrattee babbareettee jirii magaalaa keessa deemtee deemti. Ani immoo daalachoomee akkanatti harree biyyaa fakkaatatti hin deemati. Maaliif nama ayyaanne? Baasiriin itti naa bittu sanuu asliin tarakasaa naa bitta. Akkanatti qaqqaamee nama dura deemaa dhala moo dhiira jiru namni jedhee maqaan akkaasin jiru namni akkanatti qoshashatti na laala. Akka dhalaa waa dibatu beekuun kotteettuu iyyuu takka waa dibadhee hin beekuun. Qalamii jedhan sanuu qalamii kottee jechuu dhagaye malee ka didaara dibatan malee ka kottee kan ijji argee beeku maaliif naa binni akka namatti. Mee dhaqi jaartii si ilaali akka isiin akka itti bare akka ittiin isii babbareechi doolaara 50 itti baase. Doolaara 50 qalamii maal jechuun? Eegaa ati callisiituu illee bira taa'e waan takkitti naan bittu ahumati jaarsi jedhee si bira taa'uuf bollaa yerummaa. Mee dhaqi ilaali kottu akka namni jaartii fi itti babbareechi deemii ilaali kottu. Har'a ta bira borta bira fakkaattee diddibataa yoo har'a si agarte bornaa bira si fakkaatu istaanis akkasuma.
ati maal fakkisi sanaddaare akka Saidii kana maal hin taane Ati illee uffata qayyarattee nama biroo fakkaatu. uffanni fuula nama jijjiira Daruurii akka jalaa qalamii dibachuu feeta. eega Emi sunuu bar fuula irraa deemu qaba sirraan deemu. maaliif siin ta'uchuu barbaadatti akkamitti narraan deemne akkamitti dhageetteti Nama fuula xiqqishuutu dibata qalamii. nama irraan deemne jira dhageette eessaa dhageette waan akkana fuuli kee guddaadha gaara fakkaata fokkataa achi barbaaddati An akkas jechuun barbaanne xiqqoo fuuli kee bal'aadhaaf hin furdataaf jedha. Uumamni keetuun bareedaa yaa jaartiti. Ati waa takkaan dibati. Baaziliinii sanuu ganama malee guyyaa biroon dibati. Jaalala. Kunis jaarteetu garaa nyaattati birii kunis kunis dhaqii fi jaartii Saidii deemiiraan yookaan yoo akka jaartii fi kunuunsanitti yeroo kunuunsu baas jaarsa hojii jedhee sibira taa'u naguma sibira taa'u jira barat jaarsa wayii jijjiirti waan sila jaarsa namaa goota akka illee naangoo dhiira yuusiin jedhan Maal dhiirummaa kiyya qalamii kanaan beekta? Yaammee asitti argisiise dhiirummaa kiyya. Asitti argisiisan jiru. dhiirummaa sitti lama halkanii san qabe beekta dhiirummaa jechuun waan sila dhalaa barbaachisu dhiirti biraa dhalaa gootu guutuu naa godhu qabdi yeroo san dhiirummaan akkanatti mul'attu. An dhiirummaa sanoo beeka. Dubartoonni fuudheef wantuma san beeka malee waan biroon. Dubbiin isitti asii dubbii takka lamalatti hin godhin deema jaartii isaa jirtu laalee deemi. Mee tole uumaati akkatti ilaaltee jajju kana dhaqee ilaalee dhufa ta'a. Homaa keessa jirtu daatiin kun. Jaartii namaa akkanatti waan meeqa bibbitee fi babbareechee dhallee borullee akkanni jijjiiraati sin jetteetu waan teettee anuma eeguu qofa. Doolaara 50 kafaleetiin haati harceettee maqaa balleessitu kana diimaa kanaas gurraacha kanaas waan hunda fakkaatu akka naa dibanii dhufe harceettee balleessita daqiiqaadha harceen. Bareeda jaartii biyya maalumaa akka dhisi godhe. Dubbiin akkasidha. Osoo doolaara 50 nan baasisiise riyaala 5 waan godhuuf natu beeka. Waan godhuuf natu beeka. An kan jedhu kanuma maarte. An kan jedhu. Anarran bareedu an bararra inni bareeda jedhin gammachuu. Kan bareedu sageetii dhiisme. An kan jedhu. Doolaara 50 guutuun osoo harcee san achitti fuula sageetii sanatti irratti fixee kana osoo nuu bitte kumtaala tokko nuu bitte kiiloo 50. Kiiloo 50. Kiiloo 50 nuu bitte kumsii guyyaa meeqa qixxaa guyyaa meeqa nu dhoofte na dhagee. Ammallee moo haga harcee hagattii tanaati fuula xiqqishuu akka nageetti harcee kan dibachuun haga achi dhaqxee doolaara 50 baastu. Suuqii waan marti as ta'ullaa teennaa sana osoo dhaqxee harcee daqiiqaa harcee kiiloo takka doolaara lamaan bitte kiiloo lama bitatta. Harcee adii diimtullee osoo bitte kiiloo lama ni bitatta. Osoo doolaara 50 bitin doolaara 4 qofaan harcee kiiloo diimaa fi adiillee bitatte jechuudha. Achi booda asumatti ofi gannatti akkasi gabbaate harcee jaalatti. Wayii harceen ati ammeettu kun seen mana koofeeraa san dhaqee doolaara 50 san kafale akkattiin booneen seerra kanatti akkana tottolchanii babbareechanii akkas godhanii hin babbareechanii gamana si qabanii harkaan si qaqqabatanii akkana si uffisanii akkas si uffisanii babbareechanii tottolchanii akkana nu godhanii nu tajaajilanii waan babbareedaan taan gamanaan nu qabdee taan gamanaan nu qabdee taan gamanaan diimaa taan gamanaan gurraacha taan gamanaan adii nu dibdi malee akkanumatti harcee fuudhanii ukkaamsanii. Wanni koofeera dhanii doolaara 50 kafalu boonnee xiqqara kursiirra ta'e jala. Maal cinqiree jaartiti? Maaluma balleessi? Harcee akkuma isin jedhan kiiloo lamaa ni bitta. Adis ni bitta. Diimtus ni bitta. Gurraacha barbaaddu kanallee. Kasallee ni jira. Ammallee diimaa feetu kanallee. Shaxxaan ni jirti. Ati kiiloo bittee fiddeen baalti naannetti. Haraan ni jirti maxxanaa dhaabataa sun. Ani isaan tuttuqeetti akkatti salphumatti daqiiqa sii dibee sii fixaa bara. Ani haraa san argitee akkatti dhaabatanii manaan xara dusan daqiiqaa sakkitti akkana godhee akkatti osoo si dibe bakka itti dibataa beekta. Maaluma achi sa'a san guutuu achi fixee dadhabdee sillee gamaa gaman si sukkuumanii si dadhabsanii haraa san osoo akkana si godhan bakka itti si dibaate. Maaluma gochuu doolaara 50 guutuu. Harma ajaa'iba qabda. Maxaragaan fuuteeti maxaragaan fuula na dibdaati. Eegaa. Maxaraga fuula biyya foon fuulatti taphatanii moo simintoo Jarri maal si diban? Jarri waan nama dibanii waan babbareedduu lallaaftu takkaa jirara. Akkana tottolchanii. Ispoonjii. Ispoonjii babbareedduu lallaaftuu takkaa la gisa kan si qabatu gisa kan si qaqqabatu. Ispoonjii illee maal cinqamtanii? Ani kalee haati meeshaan dhiitu ispoonjii si bitame. Isuma san isallee si dibuu hin danda'a. Ispoonjii qofaayyuu miti. Shiboollee inni jiraami kan meeshaan dhiitu sun. Sanii na dibda. Walitti osoo isaanutti dibe ajaa'iba si bareeda jiru. Ati kun ajaa'iba fittee mu. Atiin duruu taa'ee baate amma qallitti taphadhiisi. Doolaara 50 akka ittiin gosuun ka'ee nuti kiyya mokeeti. Doolaara 50. Doolaara 50. Ka akkatti fuula kan harcee itti reessisee fidde kun. Doolaara 50 harcee kumsi qixxaa guyyaa meeqaa nu dalagu. Asi fuula keetti raffitee dhufte. Ka'ee nuti isin jala kiyya mokan kee baaste isin jala. Aadaa fudhaaltiin jira. Keetii fi biyya ta'u. Duuba eessa laata yeroo fuutee baatu eessaa fuutee isin jala. Biyya lakkee. Keeti? Alhamdulillah.
Rabbi si baasee bagaa kan kee ta'e. Osoo qiyyatti osoo har'a doolaara shantam sitti taate miila san teelawaan qabee harcee san siibitee harcee feetame akkatti baaldii kumtaala harcee keessa kasi kaa'ee keessa si baasisa. Yaadu feetame burraa'u feetame. Na dhageetta. Burraa'u uffata jedhan. Fuula. Koo fuuluma aadaatu feetame. Akka feetetti bareedu feetame. Ka isii caalu ka duraa dhibba bitee si dhufu. Kabaas naaf itti deebi'amu. Kana jecha yaade. Atummaan namummaa wal qixxee godhi malee waan biraa homaa sirnatti godhu. Si caalchisa isii si caalchisa. Nama wal qixxee maal isii ol taata. Isiin hunda'uun hin daddalacheettee waan guyyuu dibattu hin daddalachetta akkuma. Ati waan takkuu dibattee hin beekneef amma yoo ka duraa dhibbaa sii biti. Adi faranjii taata. Jima sanuu caalte faranjimmaan sunuu sitti naafu. Ayyaa anumaa biti mi'atummaa hundaafuu anumaa biti. Kana jecha yaadee amma si bitee amma bitee si bita. Ayyee biyya tottolfadhuuti. Xurii irra jiru saamunaa dhiqadhuuti. Na eegi itti dibatu. Hatta na dhageetan. Ati harkaan qabattu na sii diba. Diddibee si babbareecheetuma mufaajaa godhee si argisiisa. Ayyaa adda fidee mingaa. Eewaa. Nu gadeen wanni yeroo hundaa inni nama babbareechine. Magodhaaf mi addaa sama feetimi. Kanaan gixxin godhee addeessa maxaragaa fide. Maxaragaa moo maaliin dibanii? Ispoonjii moo maxaragaan dibanii? Maaliin dibatti jedhee mana sandaa'e? Qoomee ispoonjii fi maxaragaa dibanii dibalachuun. Garuu isiin arginaan na beeyitii arguun qabu. Amma fidee dhufu. Isillee ija hidhee fiduu qaba akka isiin arginetti. Bareeduutiin. Sibi deh. Meediree maa turte kana? Ayo, fagoodhaan bituu deemu dhaabatti suuqirra deemee barbaade qaalii sibi ture. Meediree biko. Na dhageeta. An ogummallee achumatti baradhee dhufe. Yeroo irraa biteera. Amma laala. Atiin argaa ijjatan ta'e akkatti mufaajaa si godha. Ati ulaaluu qabdu si dibee si tottolchee si bareechee geesse eegas ati mataa hojii keessatti bareedduma sana uffata. Ayyaa ture ka akkuma gooti godhi anuma bareechi mucattu musanna caalchisi. Sanii rakkati mucatti miti munaan isaas caalcha. Isu caalcha faranjii isu caalcha siin hin jenne. Faranjiin yoo si argite raasitti naafti mucattiin tun akkamitti akkatti addaatti jette jedhanii isiin abashaa. Mee datti fika dafi mee akkuma akkanatti matta akkanatti naaftu godhi ka datti fi. Laal jeekee as qabdi. Akkatti sirriitti tolcha bareeddeetu maal fakkaata. Mushurraa si godha. Mushurraa faranjii si godha mushurraa faranjii. Mushurraa siin jedha. Koo mana jala gabbay. Olkaa. Koo akkana godha. Aydee. Koo battaam. Koo bira hin geenye. Kulichi guddate ta'u kanaan dibaa. Yaa jaartiitii akka ati itti bareeddu. Abeet. Ni bareeda hin jedhin. Faranjii si fakkeessa. Faranjii nama kan dubbatu. Hafuura kana gawaa waan beekatti fakkaata maal waan akkanaa. Ispoonjii dhaan nama qorqorroo ispoonjii akka billatti biddirra. Hojii jarman naa kenna kamachii wajjin gurguran kanaan dibiin naan jedhin. Ispoonjii qe'ee rafeensa fakkaata. Hai akkaataa itti diban hunda baradhee dhufe bas. Ati waan awwaal maraa dibattee waan kanaan dura dibattee beekne waan tuufaadha. Amma na dhageetta. Naannoo ijaatii fi funyaanii kana sii diba. Ijatan ta'e banatu huccuu siraa baasa. Haga masaa'uuti bira geettutti ijatan ta'e banatu. Yoo ati jabanatti sitti diba. Hin banatu hin kakata. Hin banatu dafiitu manatti dibii geessa. Si kakadhaa ati dafiitu manarraa natti dibii geessa. Dunuunfadhu siin jedha na dhageetan. Fadhee aduu keessatti bareedaa siin jedhani. Kun seenaa namatti qabatu si bareedu. Yoo jabanatti moo ta'u beeku. Isaan aduu keessatti dibatanii. Dunuunfan. Jaartii isaa aduu keessatti dibatte. Beeka. Adullee ta'uu baatu wanti nama gubaan irra biqilee sana. Hin banatin ija ta'e. Daa akkam bareeddi jaartiin kiyya.
Maqaan isaallee meekaap naan jedhan gaafadhee jira. Akkasitti dhaga'ee bara meekaap mocheekaap jechuudha. Kajaraa caala kun kajaraa se'i. Kun ka faranjii dibatu malee. Abashaan. Gaafa si bareetti. Ispoonjii maan kun dhimma fuula leenjite. Waa jira ispoonjii. Akka itti bareedu osoo agartee yaaddi xiyya qaali. Anuu sitti ni haabe ijateen banatini amma qootuma saawutii bira tullaata. Hai bareedumsa. Sima moota biraatu. Maa akkam na goote? Baay'ee bareedee mucatti san caalee ennaa hagas jala dhumbeeti. Waay mucattii miti na dhageetta osoo duutee lammataa yoo uumamtu taate akkatti hin bareedu akka irraa kana. Qoota amma saawutii bira tullaata. Ol bira koo Mee akka ati itti bareedu laal yaaditi amma saawutii bira geette banaa dhufu qophaa'e takka lama sadi. Matal narraa deemani. Maaltu na deema matal. Maaltu na deema? Maaltu na deema? Eenyu jettee sittachi keessatti hin arge sun? Kasa keessa? Maastaati keessatti uffata kiyyaa uffattee na dhaabatu sun? Simaaka na jijjiirin jenne. Jijjiiramuun akkana dandatti haaftu amma boodatti beeku. Har'a booda harcee feetu. Hin fedhan. Wayi doolaara dhibbaatii. Deebisiifan hin fedhu. Har'aaf hin deebisu tahaaf harcee fuudhi qixxaa nuu dalage. Harzee qixxaa nutti jedha. Kamaal godhare. Boora qixxees yaa